Dhugaatiin jedhami obboleeyyan keenya shamarranii warri miidiyaa irratti ba'aniitiin qullaa sirbanii baxraananii maraatan kun ijoollee waa sadi hin qabneedha. Ka jalqabaa isii muxallaqa taatee dhiirsi gara itti ajaju gara itti qabatu wallaalee gadhiisetu dhufee maraatee miidiyaa kanarraa sirbee qullaa lafa dhiita. Talammataa isii amrii haadhaa abbaatiin hin bulle ta guddisa badde ta ajaja haadhaa abbaa hin fudhanne ta gurra haadhaa abbaa hin eeynetu dhufee baxraanee miidiyaa kanarraa lafa dhiita. Ta sadaffaa isii dhiirsa barbaacha dhiira barbaacha kara halaalinillee haa ta'u kara haraaminillee haa ta'u dhiira barbaacha baatetu miidiyaa kanarratti bahee baxraanee qullaa maraatee lafa dhiita. Dhugaatiin jedhami isii muxallaqa taatee gadhiifamte bultii keetuu akkamitti akka diige uf ilaali dura. Bultii takka diidee bultii lammataa ijaarrachuu fi dhiira akkamii akka argachuu qabdu rabbii kee kadhadhu malee sirbitee maraattee baxraante akkanatti dhiira argattu hin jiru. Kammoo lammaffarratti amrii haadhaa abbaatiin hin bulle amrii haadhaa abba keetii eega didde gaafas kasaaramte gaafas kassarte. Kanaafi dursa akkuma Oromoon maal jetti beeyta haadha laali intala fuudhii jedhani. Sigale maqaa maatii keetii gaafaati eeyde ilmi dhiiraa si filatee si fuudhuu danda'a. Sadaffarratti dhiirsi miidiyaa irratti sii dhufu tokko hin jiru. Ka har'a miidiyaa irratti si fuudhe miidiyaa marratti gasi dhiisa dhugaa sitti maatii. Ka har'a miidiyaa irratti sitti dabalame miidiyaa irratti si salphise dhugaa sitti maatii. Adabadhu bultii kanke bultiin miidiyaan ijaarramu bultiin na ilaalladhu qaama kiyya kana laali as laali achi laali jetteetiniin bultiin ati ijaarrattu boru siin tolu karaa dheeraa deemuu hin dandeettu. Kanaafi warri akkasitti kasaaraa jirtan rabbi keessan sodaadha adaba bitadha adaba hangattaa'a sirbitanis sirbuu baattanis jaarsi gaafa rabbi isinii fide isinii dhufa hin rakkatina isiniin jechuun barbaada. Dhugaatiin jedhami miidiyaan baatee baxraantee bultii ijaarrattee bultiin boruma deebitee miidiyaan diigamurra akka rabbiin siin jedhutti daangaa rabbii odoo hin cabsine rabbii kee kadhatte yaa rabbi bultii halaalnatti ijaar jettee uf sattartee qaama kee sattartee adaba yoo bitattee rabbiin bultii sitti ijaare bultii zalaalam akkasii jiraachuu sii wayya. Obboleessa kiyya obboleettii tiyya gaafa qabeenya dhabde gaafa nagaa dhabde gaafa fayyaa dhabde gaafa rakkatte qofa yaa rabbi hin jedhiini. Gaafa fayyaa qabdu gaafa nagaa qabdu gaafa qabeenya qabdu gaafa immoo baatee galuu dandeettu yeroo nagaa qabdu alhamdulillaahi jedhuu hin dagatiini. Ni'imaa rabbiin sitti arjoome hin dagatiini galata isaaf galchi. Ka galata galfamuuf lafa kanarratti rabbiin qofa. Ka gabbaramuu qabus lafa kanarratti rabbiin qofa. Kanaaf rabbiin waan har'a sii kenne boru akka sirraa fudhatus hin dagatiini. Yoo hagam rakkattes yoo akkam rakkattes ilma namaatti hin himatini. Rabbii keetti himadhu rabbii kee kadhadhu isa ka waan hunda nama furuu danda'u. Obboleessa kiyya obboleettii tiyya dhugaasiin jedhami yoo waa sadi qabaatte dirqamattuu jaalatamta. Yoo aangoo qabaatte yoo beekumsa qabaatte yoo qabeenya qabaatte maqaa kabajaa maal siin jedhan beeta adde obbo jedhanii si waamu. Garuu yoo hunda isaaniiyyuu hin qabaanne namichoo jedhanii si waaman haga namanni jiru. Dhugaasiin jedhaa miti ojoolee keenya shamarranii obboleeyyan keenya shamarranii waa sadi'iif biyyarraa ba'u jiran waa sadi'iif biyyarraa bayan. Inni sadiin biyyarraa isaan bayaniif suni takka dalagadhee of jijjiiree maatii kiyya jijjiiree ilmaan kiyya guddifadha jettee biyyarraa baati. Talammataa durriyyee haadha fi abbaan dhiirsi gara itti qabatu wallaaletu biyyarraa bahee biyya namaa keessatti baxraanaa jira. Ta sadaffaa hawwitee ta ebaluutuu biyyarraa baate ta warra ebaluutuu biyyarraa baate ebaluuyyuu biyyarraa baate anillee biyyarraa baya jettee hawwitee ta biyyarraa baatu jira. Obboleeyyan kiyya ta biyyarraa quufaaf baatus ta hawwiteef baatus ta durriyyummaaf baatus ta kaayoof baatus eega biyyarraa baate dalagadhuuti biyya keetti gali malee ilma dhiiratiin sobamte durriyyeen sobamte baxraante akka garteen ta'iini.
obboleessa kiyya obboleettii tiyya nama bara kanaati fi gingilchaan akka tokko gingilchaan otuma ati harkaa qaba jettu jalaa yaasee fixa namni bara kanaatillee akkuma feestalaati ufumaan baqeedhuma sababni isaatis iccitii ati qabachuu hin dandeenye nama tunaa qaba jettee itti himnaan karaa baddeerta iccitii kan kee sima qabachuu qaba namni bara kana dhimma kee baruudhaaf haga jarjaru caalaa dhimma kee baruudhaaf haga muddamu caalaa dhimma keetiif furmaata siilaachuu hin danda'u ka furmaata namaa laatu rabbuma qofa kanaaf namoonni dhimma namaa keessa seentanii waan beeytaniif waan hin beeyne illee walitti dabaaltaniitiin ololtan kijibduu bakka hin qabnee fi kijibduu gara hin qabne jedhamta kanaaf kijibdu kijibda malee humaan fiddu